Akana busang nama kabe kana nama urgufa. Akkas godheeti fakkeenyaaf gita jalqaba yaa rabbi na baasida. Angise majal kabe mbe gobbo. Akkami wallaal. Ani ijoollumaan fuudhe. Waggaa meeqatti kun maali silaa ilma firooma tokkicha argatte ilma kee hin beekaa silaa maashaallah rabbi siyaa guddisu. Ka biralleen qaba jaartii biralleen qaba ture. Mee sadii fuute jechaadha ree gammaatiif. La baay'ee gara jahaa kana booda. Laa ilaaha illallah qayyaraatu maan wal takaafa dabbo. Yaa dubartii yoo hin taane qayyarani. Hojii kiyyan. Amma sila faateen Dubaay takaleessa akkasitti mana kiyya bootu takka reessa. Ijoolleen leenjaa kan hojjetaa ree dhiifoo. Ijoollee shan qaba amma ta'amma jaartii amma isaarraa suuta dhalti jedheetti. Nuni amala qabdi. Ila biyya baqaa keessatti maaliin jiraachisa hartaa jiru ijoollee kana. Yaa biyya baqaa hin jirtu tokkocha malee biyya baqaati biraan qabu. Adaati ijoollee Ameerikaa fi Awurooppaatti jargitee teetifatettee yeroo keessa jiraataa jirti. Yaa takki tikka nambar 3 jedhamtu kun hidhuu xagazi hayyaa bida. Asirra saltu ilaalu saltu warre. Arsiin gowwaa keete kan afaan salti. Aboo mee amma faate mucaa durba kana nurraa fudhattu mucaa daa'ima kichuu kana hin barsiiftani silaa mucaa waan beeku. Bootayyuu beeytaa qabate. Akkaataa garuu namni natti maamaan rakkoo qabu. Qoy wannoo settaa'ee muka muuxannoo qabu tokko hin jira baadiyyaa keessa. Firoon kun hin beekaa lafa nama firoo kana algalchi. Usleeman hin beeka qoy Usleeman hin beeka firoo miti. Kanatu azala beeratti beera jala oola. Suleemaniin daangaa tokko jirraa beektaa. Siyaamee ijoollee badoo keessatti daffara yaani. Waalaikum salaam. Waalaikum salaam. Abbooree rabbi sodaa takkaamiin itti yaabatu jetteen beektii yoo keessa beemee maqaa nan barreesse. Maal boo? Magaalaadhaa saayidha bakka hojjetu. Wallahi kaamera kan lajjarra hiite maadiyaa keessa Ani bar wallahi bakka san namoonni bakka san waan dalagina san namoonni baay'een beeyta bakka kaameraatti baadhee fi gusan waan dalagina san wallahi takkaan dalayni bakka san bakka kasi kaameraan baanu lakki fardi sun eeyyuu warra magaalaatti lakka bakka kasi takka La fardo aslan bari fardo arani Sahara keessa mungkin injek berdangga magala ira yo te male Sahara keessa. Okay, akasi sa fardi mukanya fa kawar biya kana ready malta. Aha, ani lay ini cisa di kamu koi fejal. Fardi biya kana ti mukanya fa kaga. Farado maka kena muka sesu maka kena baratamo isan. والله أديس هما دا ورب الكعبة أنا ريد يعني أرمني ليه ريد جتين أرمني ليه خلاص. Parados kagur-gura di mosel kawa indor gomani. Kador gomile ni jira kana wanya tulen jira bro. Belajar saya kau keti wanya tulen majera. Jira kulinu jira. Ucap kenapa tuh ibar badu ucapan durbumma kabagulo adalah alergi nede. Bega re ante tertib Cina kan bega. Karena ulaga tertib bega. Ulaga tertib itu ay berkenaan via bersifat tuh. Udah jam saya numbein kabama. Lah ini agar sisa dalal lagi sisa ada mama.
Itti Ante mina dura. kanaafuu akkaataa itti dhaqullee itti mina. Keellaa cabsitee qaratti qabamtee akkamsi koon. Keellaa qabdi wannaan. Ati sahaarama keessa jirtu san seettee olii gadi bakka argitee deemte gaarii miti. Wanti hin jirre hin jiru. Keella jira, shortan jira. Iyya haaja. Ate tare jedhe keellaatti gaafnan duriyyee Maammadootu waan duuda seenaa jirtu seetii sodaatti. Keella maqaa hodhofte duriyyee Maammadoo Mataamilli. Ireeti keellaa maqaa hodhofte Maammadoon Suudii Mataamilli bakka jirtu bakka beetta. Ni sodaatti keellaa kana maqaa. Bannaati mabruuk. Allah baarik. Maammadoo Dubaay jedhee lakki. Ikante jarti kare do kante jiki bannat. Maal kaa ulfa addu galata wiinatti mani osoo daasha bakka kiyyan arbashu jiraanatti mareessani osoo biraan nageette hoo gaariin ta'uu reedi kishe mangisti wallahi. Ko berang sih kayak deh bar, anak sih deh nih ada galevi. Bahasa jirana nama beras darbina. Baasboor akka ajaa'ibaa kana jiraami kana bira dulloome kana jira baasboor dabbo. Ante garu bannat Dubai yo dem teman dubartii ngama nasi bukti mujatti tenak kenor kanarse. Akkasiisan barbaacha ci deemnaa miire. La ilaha illallah. Mujatti sukarretti ka'ee booda asii xaartee si miidiyaa kanarraa si fiddee beeri Dubai tuni ija junuunfattee tuni nama butti beekta. Mucaa kaaka keetii shabalaa kana fa'aa argattee jennaan ijumaan qabdu. Siirri widdiidhaa beektaa achitti. Dubai keessa silaa maali warra Dubaiitti maqaa godha reedu achi dhaqe achi qoomama sila. Duuta keessatti duutaa bibi yoo of qusatte malee namni gizee addisiidha qubaa'ee du'aa kanatti Dubaayii kanatti dhiirri fa'a. Waan jette dhageenne. Dhiirri barjinaatu jira. Collee akka keetii kanatu hin jirre malee. Tokko hin jira dhiirri akkanatti ulaagaa dhiiraa godhe. Situ kenneefi situ natti gorse na fakkaate hagatti lafa bartee na bartutti manaasin baasu. Gorsa kennee dhugaadha. Manaan baasin harka qabattee kan hindeessinii of jalaa nambisin jedheen erga nyaatti beerri obboleetti maali hiriyaa ta'etu namanin jeen gisee ati shintibeete seentu ergaa qabatte. Ay, kudama gorsu reedi rabbicha do'adhu wallahi. Kudama bara akka namni sochoone nama gorsuudha warra biyya. La, sirri jirti si ajjeefti beerra achitti. Maa dhiirri Dubaay kun kunoo furdoomi. Qooyi dhiirri Dubaay kun maa furdata garuu. Wannoodha warra biyyarraa deeme kun dubartii dheessinedhe. Kabsaa jedhan kan ofitti guure. Gaafa kaani maaltu isa fuudha gaafa fudhate dhalaan Dubaay immoo dhiira qaqallaa malee furdaa feetu. Kiyaaruu ka duraan Suuditti anuma qallaa kana fakkaataa machi dhaynaan waaqa isaati hoola mucaan. Kiyaari wantiin biyya sanii illee tabii arabaati. Beerattu wayita eegise inni yaamu nyaata gaariitti kan itti kiyyaari nyaatatu gabbise. Beeruun duun qabdii wayitan warqaa du'a tokkochi kun jette tokkocha Ingiliisa qabna yaani. Wayde miskiintichi itti jette akka Inkibitaabeetti baay'atte akka ilma mootii tokkocha wayita namu harkatti butatee anka bakka baane. Baguma reediin Dubaay jiraatin naa nyette biyyattii wayi. Biyyattii wayi waan naa nyette geettee reedi wallahi.
والله ريدين بقوم دبي في سلا نفيت أنا جت نفيت أدي لا إله المسار نظر أنا وجورتكم إما لجايس أنشي كيس كل إما له سارين نبوجوري ياكي كاليسا فولا دانار كيتا ساري ميكو هي ربتيونا ساكنا بناتي جارتين تك Asanti ya mama ejol interview ko dak kay kada net. Yang kada bar. Thank you. Ba es jala tante kal di male. Asanti ba ito ko jala de ko rabbi. Garu mudin tinkawate na shi. Bubul lebar akka wal boji ni ready ko ngam du manet. Na mudin tinkawate ni sayare kabde sayare kabi yo dugante. Yo dugada temo talo bullo no margatte talo bullo da bullo ki jettane bullo ki ya bullo jana iranane ai iranane amala aldi wale Dubai nek Dubai ante Cairo dufu fi Dubai miti Cairo dufu fi simbir Fidat dua ka Cairo na ko ngawang Cairo kana buyana magesa tantala tale si bida wallahi billah wallahi kalas wali galle jira wanya kan to renjir wallahi isanga yo isille bida sunna bida Allah cuma ra Sulaiman ada khawatir di tijar sih. Ante ada khawatir lagi shaka turte. Ada tu kau angkabdu. Terang boleh turte. Ante media hari tu sebarang kana. Kata di media aku angkabdu ada. Media kata di tu kau angkabdu. Ani usually di officer wale apa ya dah TikTok ni mas. Turbanit kita tak kafal lupa aku loh. Arrafi kalesa jini na dai moji biya to naga ara fakate do yani sai no TikTok mar baguma lifte wallahi TikTok kana to disa baguma jibido to na ang ko bang ka Facebook ni barat targa ka umman ni TikTok ra to lo wara be oli ga do huwa ma ati fate bilo kuna gote sababa ni asanti jalat de berduran fate jalata turai mana bilo te bilo yala jira fate bira me wallahi yari والله كم تسانتين رجال تجت منيرة فيها رفعت اللي والفتشي شافوا دراتك لا لا أسانتي سيبوجي تجربي ما زلت تجربي ما أنت كليس شانتا وندا بايزي شانتا كيسا سيكاته هذا mana kayak kulah kate deme kayak naul tebo bala mana energi makaciza injala tare ne isinu rabbi yani nabi dette karate wallahi ba injala ajri rabbi birar gatta garu sitti gorse tamam bala gerere Muhammad bala gerere Siriti kawan dari dunia sejalannya, siriti airport terapu, ganda jirat dengan ganda orang mongol tu sana lah. Tu gua apa nama? Video nanti tahu. Ya? Video ati sih gua itu sundu nabira gaya orang bari na ergani wallah. Maksudnya tiap orang tu bayar tahu lah mereka asli kemsi tiga ya tinggi jalan asli. Oso video ke anda gaya fatiri gas di kayak seargidan ready nagalafat jadi beita. Ya Sulaiman ati kurti kiba ada ya. Wala kiya itu memang yatim kau masih dah. Kiba kagaran kamne. Olumaga jemte no hama cuma le faidan kabdu mitet. Assalamualaikum ready. Muni rawa, oi. Apa betul sini rawa? Dua itu jalan tapi sini dojer tan biasa guys. Laki akasi miti par muni rafi ada bate wal pichisi se kuno asanti jalan teja. Kuno mana digal tum be kabar anda keti shurta se dire se gabbase mana kiya. Akal lafa punya lafa sirge se bitu dantani.
Akkam ta'e nutti himee qoy. Maalish dhiifama lubbuu. Shamarran wal nyaachise. Seen dhiifama niiri dhiifama. Dhagee muniirii dhiifama. Eessa shamarran wal ficcisiisee naaf yaati faatee wal fottoysine. Irratti wal jaalattanii. Lakki ani hin jaalanne haadha faateetu na shakke. Irraa si shakkite. Irraa na shakkite. Suudii waliin jirraami. Inni waa haasawuun oolu haasatti dubbatuun oolu gurbaan hunda deema. Waa takka hin dubbanne reedii keenya waa takka natti hin dubbanne walitti hin jamna walitti safaannaa haati faatee akkanuma lafaa kaateetuma Suleeymanii maatu dubbista maal jetteetuma kaateetuma lolti. Takkas asaan xiyyeanii kun hoogama Dubaay kana jirti. Asuma lallabdi. Subhanallah. Muka biyya jiru mana jaaranii anas suudii jiraara. Ati suudii kasartaa warra boojii dandeetta. Ati rakkoon qeqeshinaa baay'ista. Bartanaaf na dhugaanan seene yaareetii keenya. Akkamisa? Osoo amma dhugaadhaaf jaalatteefu tuniin qoostiin jedhan. Dhugattuu maaliif akkasii dhiiroo qoosaa dhiisuu hin danda'u duba akkamiin ta'a? Sareedii keenya. Ilagee sareedii. Sareedii keenya mana guma tanuma dirqama olii gayyaa malee ammoo manni miidiyaarraa kun meema silaa daddawaa jaalannu jirraa silaa biyya jiraanne amma silaa afoosha qabna aruuza ganda keessa yaana taaziya deemna ooyiruu dhaqa shageessina waan jaalalaa kana silaa badagaanummaa magaalaa jirraa jajjabeessina malee barmucaa dhugaa rabbii meeris inaadhini waan achi jala jiru. Jaalalti hin jirtu moo? Ni dhageessaa? Jechuu kiyya kaa silaa amma biyya jiraanne waan jaalalaa quban qabnu kaa dhuguma reedii keenya. Maal osoo biyya jiraattan akkam taatan? Abbaa manaati hojii jiraanna ree abbaa mana keenyaati hojii jiraanna kasha ooyiruu geessinee kunuunaa siiduunaan akkanas jalaa qofalti kunuunaa wallahi. Kasha ooyiruu geessinee ooyiruu akaaffannee ganda taziyaa dhaynee aruusa bakka jiru afeeranii afooshaa beeraa hojii tatteenyee waan akkanaa kana amma fakkeenyaa silaa ganda jiraadde allee qaban barfaa haadha araddaa faanta. Mee yeroon Suleeymanii hojii janjamaa godhuun qaba silaa sirraa. Amma leen danda'ama bara. Booy ati maa yaada kee jijjiirte muniira akkatti gaafa gurfaa keellee dhufu farramee yoo achitti illee kahu taate ofii wareegama qaalii kafalaa jira jedhee farramee warra keenyatti illee himee dhufa jedhee maana sodaate. Nakki umlateen qabu obboleessa kiyya. Dhangala'aa keetii usa qala jenna. Namicha akkasii farda micciiree gurra akkasitti gurra qabee irraa dhiqusan ani maali maraatuudha obboleessa kiyya jiraachuun barbaada. Alhamdulillah baguma dai hababti akka farda micciiree sodaate. Ani gaafa qomaali fardi kun dhala moorii rasiin hin jenne Suleeman. Duba maal balleessire? Barumaa balleessite jenne. Ati ma beekasiin hin jenne haadha faatee tanarratti silaala ture isii jarribime deeme. Amma Dubaay hin kutee bar. Hintaatuuf sana yaasan waan akka takka hintaatuuf sana waan akka takka waan oduu qofaa takka. Inni alatti lafi. Fidataa irti aarsaa jiru qoqqolte. Aarsaa jiru maal si kafalan? Aarsaa jiru qoqqoltaan laatti. Abba torba walaa kanneen haati faate. Simbe kun ambe turin jenne na haati faate walaa kanneen dadi. Wallahi. Usteeta baay'ee keessa fiidee daamte. Ani TikTok irraa qoman qabu. Mali boradhe achiin kara walloo kanallee dhaqee faafii takkas fide bar muniira faafii wal fitte asitti inshallah bakkee olii wazzafan haga jedhan gahee na harkaa wal fitte asitti dabalaa ideen na qabsiifti jedhee jira addaan gara haatee kana soorila.
Yaa ko dubbii amma Nakabsiifte shaffiya. biyyuma gartee uummatan sobin dibeena. Bakka taduma Waliin argisiisa.